Nagaan Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo har'a gargaarsa ariifachiisaa barbaadetiin kan fuula keessan dhaabbachuu danda'e. Ofuma kiyyaarraa kee yeroo isin ibsu ani Yashiin jedhama, dhalattuu Shawaa Lixaati. Obboloota koo lamaan biyya Arabaa keessaa qaba ture. Ishiin tokko Joordaan keessa jiraatti, ishiin tokko immoo Beerut keessa jiraatti jechuudha. Fedha Rabbii ta'etu erga tokko gaddanatti ta'e lamaan isaatiyyuu. Ishiin Joordaan keessa jirtu kun eega boqattee torbee 3 goottee jirti. Sababa ishiin ittiin boqatte illee hin beeku. Akka madaam ishiin natti himtetti bishaan keessa seentee bishaan keessatti akka duutedha. Obboleettiin kiyya kun immoo lubbuudha yeroo jirtutti akka isaan mana haaraa ijaarame keessatti akka isaan gatanii biyya biraa deemanidha. Bara darbee keessa yeroo biyya biraa deemanii fudhatanii deemanii ofuma faana deebisanii dhufan. Bara kana garuu mana haaraa keessatti gatanii itti cufanii deemanii kophaa ishee turtee jechuudha yeroo isaan biraa deemanitti. Maaf na dhiistanii deemtu jedhanii yeroo ishiin gaafattu turre tiikeettiin guddii waan ta'eef akkasuma teessa jedhanii mana haaraa san keessatti gatanii deemanii. Madaam ishiillee akkamitti duute jedhee yeroon gaafadhutti bishaan keessa seentee duutee naan jettati akkamitti argite silaa mana jirtu jedhee yeroon gaafadhu. Kaameeraatu jira. Kaameeraawwan hundi hin mul'ata naan jette kaameeraa sirrii naa ergi. Silaa akkuma ati ofii keetii argite sanitti naa ergi jennaan naa ergullee diddee footoo yeroo ittiin duutetti reeffa kaasallee naa ergennaan naa erguu diddee sababa ishii ittiin duute gonkumaayyuu baruu hin dandeenye. Madaamiin kun akkanatti duute jechuu ishii malee duutee ishii akkamitti akka ta'e hin beeku. Galgala natti haasoftee bariisaadha kana ishii obboleettii kiyya Joordaan kana dhabe. Amma ammarree reeffirree gara biyyaa hin galle achuma jirti. Maatiin koollee hin dhageenye jechuudha. Wanta kana akkuma kiyya baay'ee tokko dhiphataa jira. Maatiin kiyya yoo dhagaan reeffi waan deefee hin galleef ni dhiphatu jedheetu jechuudha. Osuma reeffa obboleettii kiyyaa galchuudhaaf immoo ani tattaaffii irra jiru osoo dadhabbii irra jiru obboleettiin kiyya Beerut jirtu kun immoo du'a obboleettii ishii Joordaanii kana dhageessee fooqirraa of darbite jechuudha. Kan ishiin Beerut keessa jirtu kun. Haala obboleettiin kiyya haallattiin Beerut keessa jirtu kun amma guyyaa 4 gurtee erga mana yaalaa seentee aangoona hodhaan illee hin godhamneef maliyyee inni jedhamu sun hin godhamneef. Akkasuma oksijiinii minaaminaan turaa jirti waan malee hodhaan hin godhamneef. Maaliif qarshii ittiin isaan nu gaafatan qarshii humna keeyyaa ollutti ta'edha. Kan tilmaamtee bira hin geenyedha. Waan humna koo ol ta'eef manni yaalaa akka jijjiiramu baay'ee tokko dadhabaa jirra. Guyyaa 3 guyyaa 4 guunnee garuu furmaata hin arganne. Kaleessa guyyaa dhumaaf guyyaa nu har'i dhuma jedhanii nutti himanii turan garuu waan homaayyuu gochuu hin dandeenye waan ta'eef dhukadheetiin achi ba'ee deema. Homaa gochuu hin dandeenye. Namoonni garaa garaarree na bira dhaabbatanii na gargaaraa turan garuu furmaata hin arganne. Maaliif obboleettiin kiyya kun lubbuudhaan ni jirti, ni haasofti, waan hunda ni beekti. Kan miidhame garuu dugda ishiidhaa fi harka ishiidha. Obboleettiin kiyya kun lubbuudhaan hin jirti, ni haasofti jechuudha. Kanaafuu amma ishiin duuteerti. Ishee argachuu hin danda'u. Ishii lubbuun jirtu kana naaf baraaraa baqqaani haadha kootti maal jedhee gadda lama akkanitti natti ulfaataa jira. Anaafillee haalli ammatti keessa jiru baay'ee natti ulfaataa jira waan ta'eef obboleettii kee lubbuun jirtu kana naaf baraaraa akka ishiin naaf fayyitu naaf godhaa. Maaliif mataan ishee homaa hin tuqamne dugda ishii qofaa fi harka ishiidha. Dugdi ishii kun immoo baay'ee miidhamee jira. Gonkumaayyuu baqa waan hin beeku deebitee fayyaa taatee hin beeku. Bichaa fedha Rabbii ta'e hundumtuu ta'eera kanaaf na gargaara. Ishii lubbuun jirtu kana lubbuu ishii naaf baraaraa. Obboleettii koo Joordaan jirtu kanallee naaf gargaara. Reeffi ishii galee maatiin koo baree akka isaan boqonnaa fudhatan barbaada. Anillee gidduu lama keessatti baay'ee tokkorraa kamaa jira. Kam akkan dubbadhee kam akkan dhiisu wallaalan jira. Kanaafuu warri viidiyoon koo isin bira ga'e hundumtuu na gargaara. Obboleettii koo lubbuun jirtu kana lubbuu ishii naaf baraaraa. Guyyaa 4 guuttee jirti furmaata hin argan. Ishiin boqottee torbee 3 guuttee jirti furmaata hin argan. Bakka waan dandeessan hundumaayyuu na gargaara isiniin jechuun barbaada. Kan gaddi na bira ga'e kun isin bira hin ga'in. Yeroo tokkoon gadda lama keessummeessu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Rabbiif jedhaati waan dandeessan hunda na bira dhaabbadhaa na gargaara isiniin jechuu barbaada. Obboloota koo warra miidiyaa gurguddaa qaban biraan naaf ga'a sagalee naaf ta'a. Dhaggeeffattanii na bira darbinaa isiniin jechuun barbaada.